Bali gota murata, ya ya tuma gara sirihata, jabu gadama tu gada jamsa, warra jaba kushi duga galcha, akka badena ni badena hu, akka dabe ayu biyar hu, angka fako gurracha Afrika. Akka sabab turun batte damka, tulu taate ruga bijajite, nambi vanne gada gumachite, ni hojjenne seena hanne miti, yo karo mazjare piramidi, gita gabayo jette mefidi, maraba dori. Geche heroes, gadam bulchu, duga galcha, gadat nu bulcha, utatolcha, kalange galcha, sena galcha, duda galcha, bokku galcha. Amantii waaqeffannaa, amantii argaa dhageettii, amantii jiruuti. Jiruun tun yookaan dhalli namaa nagaan jiruu fi jireenya isaa akka waluun gaggeeffatu barsiifti. Argaa dhageettiidha yoo jedhamus hordoftoonni amantichaa jireenya qananii kan samiirraa hawwiin jiraachuuf kadhaa akka heddummeessan kan jajjabeessitu osoo hin taane lafa yookaan biyyuma abbaa isaanii irratti muuxannoo jireenya fi tolaa eebba fi qananii warra isaanii irraa dhaaluun baratanii fudhatuun jireenya hunda kan fayyaa fi fooyya'aa ta'e qabaachuuf akka hojjetanii fi karaa abbaa yookaan dhaloota isaanii heerotaa fi safuu warra isaanii eeggatanii akka itti fufan dhala namaa yookaan dhaloota ofii gorsiti jechuudha. Amantii waaqeffannaa amantii saba Oromoo gaafa Oromoon gadaan bulu sana amantii turteedha malees amantii har'a lafa yookaan biyya biraatii dhufte miti. Amantiin tun dhiibbaa sirnoota darbeen cabdee Oromiyaa keessatti bifa bittinnaa'ee fi giddugaleessummaa hin qabneen geggeeffamaa amantii turtes malee kan lafa kanarraa dhokattee baddes miti. Amantiin tun gaafa Oromoon gadaan bulu giddugaleessummaa tokkoon kan gaggeeffamtu amantii barnoota mataa ishee afoola fi hibboo sheekoo fi mammaaksa mataa ishee jiruu fi jireenya hordofaa amantichaa qajeelchitu amantii qabdudha. Sabni Oromoo yookaan uummanni Kuush gurraachi Afrikaa akka aadaa fi amantii mataa isaa qabu seenanis barreessitoonni garagaraas sirbitoonni sirba isaaniin kan ibsaa turanii fi abbaan amantii tanaa ammoo ummatichi dhiibbaa hunda damdamatee ittis bulaa kan duudhaa tana hambisee dhaloota kanaan ga'ate ayyaantummaan isaanii nu bira haa jiraatu jechaa waggoota 8 darbe kana qaama seerummaa argachuu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatiin galmoonni amantii waaqeffannaa giddu galeessummaa tokkoon
qajeelfama tokkoon deebi'anii ijaaramuu eegalan yeroo ammaa Oromiyaa bal'oo wal ga'anii jiru. Galmoota amantii waaqeffannaa kanneen keessaayis tokko kan ta'e galmi amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsa Buraayyuu sababa lafa tajaajila galmaa argateef gaggeessitoota fi miseensota galmichaa afgaaffii wajjin gochuun kutaa tokkoffaa isaa torbee darbee isiniin geenyee jirra. Kutaa lammaffaa isaa ammoo har'a kan isiniin geenyu yoo ta'u, sochii fi hojii galma kanaa irraayis sochii galmoota golee Oromiyaa ni hubattu jennees abdanna. Galmoonni amantii waaqeffannaa waggoota 8 darban irraa eegaluun daraan babal'ataa kan jiranii fi giddugaleessummaa tokkoon deebi'anii ijaaramaa kan jiran, barnoota amantichaas giddugaleessummaa tokkoon barsiisota amantichaa jaarmeechi horateen barsiisaa kan jiruu fi waaqeffannaa namuusa fi safuu duraan qabdu sanatti deebisee ijaaraa fi karaa qabsiisaa kan jirudha. Galma Malkaa Gafarsa Buraayyuus ta'ee galmoonni amantii waaqeffannaa walumaa galatti kaayyoon yookaan hojii guddaan hordofaa amantii waaqeffannaa nam tokko hanga jaarmiyaa waaqeffannaattuu galmoota amantii waaqeffannaa deebisee ijaaruu, babal'isuu, barnoota amantii waaqeffannaa kan duudhaa fi heera gadaa Oromoo sana barsiisuu, hawaasni keenya akka dhugaa isaatti deebi'u, dhugaa fi heera isaan akka waliin bulu, wal jala yaa'u, waliin jiraatu fi walitti amanu, walittis quufu hojjetudha. Oromoon akka Oromummaa isaatti amanu, akka eenyummaa isaan nagaan jiraatu, afaan, duudhaa, safuu fi walumaa gala waan Oromoon qabu tolaa fi eebba sana deebisuudha. Walumaa galatti hordoftoonni amantii waaqeffannaas ta'ee jaalattoonni fi deeggartoonni aadaa fi duudhaa Oromoo hundi galmoota amantii waaqeffannaa lafa tajaajila galmaa fi awwaalchaa argatan armaan duras afgaaffii wajjin taasifnee isinii maxxansaa turre keessatti muuxannoo obsa fi haala kamuu keessatti galmoonni keenya heera fi seera biyyaa jiruun kan tarkaanfatuu fi akkasumas seera fi dhugaa yookaan safuu waaqeffannaas eegee kan hojjetu jaarmiyaa haqaan waaqeffannaa guddisuuf amantii tiyya duudhaa abbaa kiyyaa jedhee sagantaa tana babal'isuu akka ta'e waan hedduu irraa argattu jennee amanna. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu gaaffii waaqeffattoonni qaban mirga heerri kennuuf eegaa fi deebisaa fi haqummaa fi nagummaa waaqeffannaa osoo hin jal'isne amantii ta'uu hubattanii akka deeggartan ni dhaammanna. Namoonni akka kana bartanii deeggarsa seera fi heeraa gootaniifis ulfaadhaa isiniin jenna. Kan argamnu mooraa galma amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsaa Buraayyuu keessatti galmi Malkaa Gafarsaa Buraayyuu kan erga hundaa'ee waggoota 8 kana keessatti hojiilee boonsaa dhaloota kana boonsu hojii hedduu hojjetee jira. Miseensota hordoftoota amantii waaqeffannaa sadarkaa magaalaa kanaatitti sadarkaa biyya kanaatitti hojii amantii waaqeffannaa gaggeessan hedduus horachuu galma danda'eedha. Galmi kun kan yeroo ammaa lafa keessatti amma argamnu kana argatee hojii amantii waaqeffannaa irratti gaggeessuu danda'ee jira. Akkaataa amma agarruun inni kun galma amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsa Buraayyuuti. Gaafa lafa kana argannu kan irratti ijaarame jechuudha. Akkasumas immoo inni kun immoo waajjira giddugaleessatti ijaarsarra jira. Gara xumuraatti irraa ga'ee jira. Akkasumas immoo akka armaan dura kan keessatti gaaffii deebii godhaa turre waajjira dhaabbataati galmi Gafarsaa Buraayyuu teessoo tokkoffaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaattis akkasumas immoo teessoo giddugaleessatti bifa kanaan hojii amantii waaqeffannaa gaggeessaa jira. Galmi kun arma dura iddoo itti wal ga'u yookaan immoo iddoo galmaa abaa turuu isaa nu kaastanii jirtanii haalonni ture rakkisaa ta'uu yookaan uummannoon jiru gadaanaa ta'uudha kan nu kaastanii. Haa ta'u immoo har'a galmi kun iddoo nama jiru kana dabalatee qabiyyee lafa galmaati irraa jechuudha kan jirru. Egaa galmi kun akkamitti iddoo galmaa yookaan immoo manuma kiraarree qaburraa gara lafa argachuutti akkamitti ce'e? Wanni guddaan akka bakka kana geenyu uumame namni hoggaa of ta'ee hoggaa of hojjetu waan isa hoggaa hojjetu karaa abbaa fi fuula hoggaa dirree milkiin argamu gubbaatti. Rakkoon keessa turre
wannabuu keenya namni keenya of dhabee waan isaa dhabee aadaa isaa dhabee dachii isaallee dhabe galma isaa dhabeeti waan guddoo erga of argannee galma kana hundeessinee yeroo galma hin kireeffanne jennee dhabnu saniyyuu warra lafa sanaa waan taaneef lafeen abboota keenyaa lafaan jala waan jiruuf akka abbaa galmaatis akka abbaa waan keenya taasifamu karaatu immoo akka itti eegala waan ta'e malee. Kanaaf akkaataadhuma oobsinee lafa arganne sanii lafa argannee gaafa gadi teenyee galma argannee gaafa gadi teenyee mana kanaa keessa turreerraa kaanee xalayaa bara 2006 kaanee gadi jira. Bara 2006 kaanee waajjira lafaatti waajjira bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti galchaa kan turre jechuudha. Bara baraanuma galchina yeroo lama barreeffamni sin jira. Waggaa yeroo tokko barreeffamee biraa deemuun sin jira jechuudha. Maaliif waaqeffannaa waggaa jedhan warri waaqeffataa ta'e warri hubate kiyya jedhee waggaa jala deemu warri alaala jiru ammallee waan sodataa ture jechuudha. Amma amma jirti beektaa yeroo sanii qaamni mootummaatis akka amantiitti nu ilaalan ture. Amalli nuti of ta'uu keessatti jijjiira agarsiifna garte jaalalli haqni nuti qabnu sun namoonni waggaa nu ilaalan nu ajaa'ibaniituma gadi qabanillee nu dhiibne nu biraa sabanii immoo nu dhiibne beektaa. Garuu immoo Buraayyuu keessatti hojii amantii waaqeffannaa kan waggaa geejjibu gaaffii sana gaafannu malee ilaalchonni sadarkaa namaatti garaagarummaa qaba. Waajjiratti garaagarummaa qaba. Qixa amantiitiin qixa qajeelfamaatiin qixa heerii mootummaa jedhuun fudhachuu hin dandeenye. Silaa koo tokkotti mataa miti ree hojii seeratti fi heeratiin ta'e namuu qajeelfama isaanii hojjetu. Garuu immoo qajeelfama isaanii turre. Maaliif amantiidha. Qaama seerummaa qabaa, beekamtii qabaa, lafa tajaajila galmaa argachuu qabaa, lafa tajaajila ujubaa kana waljillee argachuu qaba. Akka biyya keenyatti amantiin tokko lafa waljittillee garagara qaba. Kiristaanaa yoo taate, Islaamaa yoo taate, amantii garagaraa keessatti Pirotestaantii yoo taate lafa waljittis kobumaa argaa jirra. Manni amantaa isaaniitis gargari waaqeffataa jennee gaafa gurmuufnee galma qabaannee qaama seerummaa nu boosan lafta waljitti nu kennuu qaba. Waan kan hunda silaa kadhaa nu taatu nu waaqeffattoota beekamtii qabnaa jennee xalaa yeroo kana hunda itti barreessinu turre jechuudha. Ilaalchota akka dhuunfatitti si keessummeessu. Akka dhuunfatti si keessummeessu. Inni kun inni ajaa'ibaa waaqeffataadha jettanii akkamitti gurmooftanii rakkoodha, sodaadha. Qaama beekamtii qabna kanoo waggaa jetteen qaama nageenya irraa fudhadhaa sin jedhe. Beekamtii lammataa. Silaa federaala irraa qaama dhimmi ilaallatu irraa amantii irraa qaama seerummaa qabnaa jira. Qaama seerummaa qabnu san akka lammii biyya kanaatitti akka hordofaa amantii waaqeffannaatitti galma taanee beekamtii san caala silaan jiru. Qaama nagaa ta'uu keenya beekamtii san caala kan nuti silaan jiru. Garuu isaan immoo galmi kee ganda keessa jiru san irraa qaama nageenyaa magaalaa irraa waraqaa qulqullummaa fidi warri kun hordoftoota amantii ta'uu isaanii kan ibsuu sin jedhu. Kana jechuun afaan biraati. Amma sii galaare kun waaqeffattoota ta'uu keenya loogoo keenya qaama seerummaa keenya sadarkaa federaalatti irraa fudhannee sadarkaa biyyaatti amantii waaqeffannaa gaggeessaa irraa mire galmoonni hedduun magaalota fi aanaalee irratti banamee gaggeessaa jira. Kana qabattee oggaadhatte gandarraa qulqullummaa bulchiinsaaf nageenyarraa qulqullummaa fidanii waggaa kana hunda turre. Bara 2011 keessa lafa kana argachuu dandeenye. Waggaa 5 turtanii jechuudha. Waggaa 5 booda bara 2005 irraa kaanee bara 2011 eebila keessa warri kun waaqeffattoota hawaasa nagaati hawaasa amantii isaa gaggeeffatu waggaa dheeraa gaaffii waggaa dheeraatti magaalaa keenya ture jechuudhani deebiin kun nu deebi'ee lafti kun nu laallamee nu kennamee garuu san keessatti kan bu'aa bahiin darbe jechuun nu dabarsine waan guddaa ture. Namuu ilaalcha mataa isaatis si tuqu si waama waaqeffattoota jedhanii kan si waamu jibbaffaa ture jechuudha. Nama dhuunfate jechuun magaalatti akkamitti aboo magaalatti galee lafa faasi gaafataa qaama ishee jiru ture jechuudha. Fakkeenyaaf bara 2006 waan akkasii jechaa turan jechuudha. Garuu immoo kana jechuun maaliif galmoota nu dhoowwachuuf akka nuti hin guddanne akka nuti agartee mirgi heerri nu kaa'e sun amantiilee warra kaanii gaditti laalamaa ture jechuudha. Maaliif kaa'u jettee gama tokkooni amantiin kun amantii Oromooti beektaa amantii warra kuush warri waaqeffataa jedhee amantiin tun hambaan tun biratti hafte Oromoodha beektaa ani waaqeffataa jedhee galma ijaarratee kan galaa jirullee amma Oromoodhaan ture bakka biraatti illee hin deemne bakka biraallee hin dhanne garuu magaaluma keenya keessatti mirga heerri nu kenne namoota dhuunfatee qabaa ture. Garuu immoo ayyaantummaa rabbaa Oromoo galannaa ga'u rakkoo guddaa agartee mana kiraa kan yeroo duraa 450 beektaa gatii xiqqoodhaan ta'a turre. Mana san keessaa illee baanee gara 60 illee ta'a. Oduu mirga qabnu akka amantiitti amantii reefu lafaa ka'u amantii haqaa amantii uummata kanaa ta'ee seenarratti namootuma beeku akka 60 hunda kafallee magaalaa kana keessatti jiraachaa turre. Eebila 3 bara 2011
Gaaffiin kun qaama nageenyaa yeroo san jiruunis baratanii namni himne beektu. Kuma lama fudhatu tokkos waajjirri lafaa waraqaa qulqullummaa qaama nageenyaa irraa fidamne. Nuun jedhe ammas takkaa jijjiiramu waan. Anne akkamitti waraqaa qulqullummaa sin gaafatu waraqaan kana jaalu jiru deemaa nu jedhe nu barreessu yeroo san. Qaama nageenyaa bira dabarraan baay'ee rakkoo hin jiru. Qaama nageenyaa bira darbuu maqaan. Ujamoota mala jabasi malee jiru yaalee miyoo. Nawaa nagaa bultee. Bule bultee. Siboo lagumaa bultee galee miyoo. Jireenyi taa'ee. Sibuu nagaa jira kan hundaa'edha. Siboo nagaa jira kan hundaa'edha. Haga lafan qabaatiin mana kiraatti galanii sagantaa san gaggeessuu irraa kaasee haga lafa argatanii bakka irra jiru kana gahuutti wal qabsiisee sochiin jiru baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Obsaa fi cichoomina hawaasni keenya yookaan miseensonni galma kanaa qaban sanaanii danda'amee jechuudha. Baay'ee ulfaataa ture akkuma baay'ee waggaadhaa haga waggaatti yeroo lama yeroo sadii xalaa galchuudhaan mootummaatiif deebi'an. Deebiin dheeraadhaan osoo mufaatiin qabaatiin obsa barnoota barattuu obsa dhaloota amantii waaqeffannaa kan amantii hawaasa keenyarraa kaleessa baddisan ta'uu namni hubatee waan sochii godhaa turee fi duudhaa fi beekumsa hawaasa keenyaa san amantii waaqeffannaa bakkaa baddeessan deebisnee ijaaruu irratti xiyyeeffatee abdiisu waan nama keessas jiruu fi abdiisa waan qabnuuf namni hunduu obsa qaba ture jechuudha. Baay'ee nuufuun hin turre. Abdiin garaagaraa akkuma namaatti akkuma asii ka'essan nu haa deebi'aa turu malee nu hikaayuun keenya amantii waaqeffannaa amantii ta'uu hubachiisu, amantii waaqeffannaa seera qabeessa ta'uu hubachiisu, amantii waaqeffannaa akka amantii kaanititti tarree amantii kaanititti dhaabbattee lafa mataa ishii bakka galma mataa ishiitti ijaarrattu qabaachuutu nu keessa ture. Sochiisu bifa kanaan namni hunduu wal hubachuudhaan gufuulee gurguddaa ture. Sadarkaa nama dhuunfatitti teessoo mootummaatirra taa'ee namni sadarkaa nama dhuunfatitti namatti kan amantiin kun lafa argachuu kan qabu hin qabne jedhee sochii godhaa tures jira. Asii afatus hin jira. Kan amantumti kunuu amantii ta'uu hin beeknes numa jira. Hin aartu. Kan amantii tana sibiratti dhaabbateelee arrabsu numa jira. Amantiin ati harkaa qabdu tun amantii sirrii akka hin ta'in jedhee akka ofii beeku sanatti se'ii ofii beeku sanaan amantii waaqeffannaa farrajuu amantii waaqeffannaa arrabsuun hin jiru. Hagan immoo kan si hubatu hin jiru. Kan si hubatee si hawaasa raawwachiisullee haa dadhabu malee si hubatee si dhaggeeffatu hin jira. Adeemsa san keessa 2011tti ayyaanni warra abbaa Oromootis nu gargaaree namoonni sadarkaa bulchiinsatti jiranis sadarkaa kamittuu jiran deeggarsa nu godhuudhaan milkoofnee lafa galma amantii waaqeffannaa irratti ijaarannu kana arganne hanga san keessatti obsallee ni barbaachisaa jechuudha. Baay'ee cichoomina bareedaa waan namni sirratti kaasu san sadarkaa kaayyoo keetitti gadi fiddee obsaan bira darbuun barbaachisaadha. Namni keenyallee san hubateetuma waan san godhaa ture. Sanaan bakka san geenye. Bakka amma argamu ganda lakkuu battaa keessatti lafa argatee ergasii waajjirallee ijaarratee galmaa jechaadha ijaarratee achi jalqabee waajjira kan dhaabbataatillee kan giddugalaatillee ijaarratee amma hojii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hojii dhalootaa fi hojii silaa waan nama magarsuu danda'u nama ijaaruu danda'u akkanatti silaa waan biyyi kun lafti jaallattu waan dhaloota jalaa bade ijaaruutti silaa galmoota dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa qaban keessaa tokko ta'ee hojii sochii cimaatti jira jechaadha. Galma malkaa gabarsaa buraayyuu hundeeffama isaatirraa qabee bara 2005 jalqabee hanga bara lafa kana argatutti galma kiraa keessa ture. Ta'uu yeroo silaa galma kiraa keessa ture sanitti dhaloonni silaa gara galmaa dhufee waan silaa galma san kireeffatee ittiin taa'u bu'aa bahii silaa rakkoo garaagaraa dhiibbaa garaagaraatiillee turee jira. Iddoo silaa galma silaa bareedaa ta'e iddoo haala mijataallee osoo hin filatiin
sagantuma galmaa kana barnoota galmaa barachuudhaaf dhaloonni ol ga'ee galma silaa kireeffate waan silaa ittiin kireeffatu san immoo miseensota galmaa irraa ji'a bifa buusii ji'aatiin walitti qabee galma silaa kireeffatu san ofirraa kaffalaa ture. Yeroo sanitti bara silaa jalqabaa ka'ee hanga lafa kana argatutti gaafin yeroo dheeraadhaaf akka bulchiinsa magaalaatti akka amantiileen kamiyyuu mirga amantii argachuu qabanitti gaafii bakkee silaa gadi taa'ee sagantaa isaa gaggeeffatu gaafachaa ture. Yaa ta'u lafa san deebii san argachuudhaaf yeroo dheeraa fudhatee jechuudha. Maaliif akkuma beekamu mirgi silaa amantii keenyaa amantiilee biraatiin wal bira qabnee yoo ilaallu mirgi silaa amantiin kun argachuu qabu san argachuu osoo hin qabne dhiibbaan garaagaraa turee jira. Dhiibbaan kun immoo jibbiinsa amantii kanaatirraa illee kan ka'e ta'uu danda'a waan ta'eef bifa saniin dhiibbaa garaagaraati ture, ifaajii dadhabbii garaagaraati ture. Yaa ta'u dhaloonni keenya osoo hin nufin, osoo dadhabne hin jedhin, osoo miidhamne hin jedhin aarsaa silaa kaffaluu qaban kaffalanii hanga lafa kana argatanitti hanga xumuratti deemuudhaan bulchiinsa magaalaatirraa galma kana bakkee itti gadi teenyee sagantaa keenya gaggeeffannu argannee jirra jechuudha. Ergammoo lafa kana arganne iddoo silaa itti waaqeffannu ijaarsa galmaatiin illee wal qabate miseensonni galmaa jalattoonni silaa sagantaa kanaa dhaabbata ka'ee hanga galmoonni dhaabbata keessa jiranitti bifa silaa waan kee biraanatu jira jechuun itti hirmaachuudhaan bifa gaarii ta'een deeggarsa barbaachisu karaa humnaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa kamiyyuu dhaloonni silaa galmatti gale kun hirmaatee galma silaa amma keessa jiru kana ijaarannee ergasii bifa bareedaa ta'een bifa silaa haala waliigalaa dhaabbanni keenya barbaadu saniin sagantaa keenya hanga ammaatti hanga silaa hanga jiru kanatti bifa bareedaa ta'een gaggeessaa fi barnoota keenyallee gaggeeffachaa kan jirudha. Akka dhaabbataatti haa ta'u kan galmi kun wanni guddaa inni irratti xiyyeeffatee hojjetu maali? Baay'ee hojii jooni nama waaqeffataa ta'e tokko kaasee akka galmaan dhaabbataatti jiru guddaan galmoota amantaa waaqeffataa ta'e. Galmoota akaakota abboota keenyarraa kalee humnaan diigamsan argamee jira. Bakka Oromoon itti wal gahu, bakka Oromoon itti wal argu gaaddisa dhugaatii. Kanaaf galma san dirnee ijaarudha. Itti aansinee immoo barnoota warra abbaa Oromoo, barnoota aadaa duudhaa uummata Oromoo, barnoota hundaan hundi ture hunda ta'uu san barsiisudha beektaa. Aloon kanaaf barsiisonni keenya nam tokko dhagee dhaabbataatti hojii isaa guddaan akkuma ogummaa waaqeffannaa beeksisu, maalummaa amantii waaqeffannaa barsiisu, walumaa galatti barnoota warra abbaa Oromoo san barsiisu. Hawaasa keenya hawaasummaa isaa irraa buqqeessan gadhaabuu deebisee ilaalcha uummata keenyaa ilaalcha sirrii san gaddeebisee dhaabuu warra walitti aman, warra walitti quufu, warra naan deemee walitti aman sana irratti, warra deemalee hin taatu waliin hin jenne, warra si qaba waliin jiru sana, warra naa jirta waliin jiru sana ilaalchota sirrii, ilaalchota dhugaa irratti hundaa'e ilaalchota uummata Oromoo san deebisuudhaaf hojjennu warra akkasii gidduu waan jira, warra akkasiitti warra waaqati jira, warra dhugaati warra waaqati jira. Uummanni Oromoo uummata hiran bulu, uummata dhugaan bulu dhugaa hiran bal barnoota santu ture. Barnoota santu nama bulche jechaa miti jeetta. Dhugaa san barachuudhaaf dhugaan bulu. Heera san barachuu qabdaata heera san hin bulu. Warra gadaa dhugaatu. Gadaa san dhugaan barate. Warra gadaa itti dhugaa barate dhugaa irratti gatii hin qabu. Gadaa san dhugaa beekte gatii qabu. Beekumsa irratti Oromoon barnootaan beekame beekumsatti amana. Beekumsaan naan deemu waliin jedhe dura ol kaa'ame nama beeku nama barsiisa. Namni beekumuu osoo kanaafi akka waliigalaatti kaayyoon nam tokko kaasee akka dhaabbata keenyatti galmoonni keenyas hojjetan galmoota bal'isu barnoota amantii waaqeffannaa kennu hawaasummaa uummata Oromoo gaddeessanii ijaaru waan uummanni Oromoo qabnu rakkoo dhukkub hatu abaarsa adda addaa qabu sobuu kijibaan deeballeechuu waan uummanni Oromoo qabnu rakkoo dhabeette erbuudha cubbuutu waan akkasii namatti fide waan akkasii kun akka hin jirre hoggaa wal sobuu baate warra waaqatti dhiyoo warra waaqatti illee dhiyoo warra milkii kanaaf wanni nuti hojjennu akka uummata Oromoo san aadaa uummata Oromoo san duudhaa uummata Oromoo san gaddeebisnee ijaaru kana jechuun immoo amantii keenya afaan keenya guddisuu kana jechuun immoo amantii keenya eenyummaa keenya ijaaru kana jechuun immoo amantii keenya amantii waaqeffannaa waggaatti amantii lafaaf lafee kanaatu ture afaan ishii afaan maaliif afaan Oromooti ture eegaa warra irraa ka'e bakka irraa ka'e saba irraa ka'e qaban yeroo hunduu kanaaf as jennaan afaan Oromooti uummata kana kanaaf waan uummanni kun qabu san waan lafti kun qabu san magarsuudhaaf hojjannaa san jechuun immoo dhugaatti bulaa jechuun immoo waaqa warra haadha fi abbaa ofiitirraa ka'ee hawaasa ofii tajaajilu eebbamuu hawaasa ofiitti hayyoo fi abbaa ofiitirraa argatu san
dhaloota akkasii nuyi dhaloota abaasaa sagantaa ofii keessaa bahee ofirraa goree alagaa jala goru san hambifnee dhaloota gara warra isaatitti fuula deebi'ee karaa abbaasaa fuula deebi'ee warra isaa jala goru san uumuudhaan kana hojjete namni kamiyyuu waaqeffata taanaan kan amma kadhaa maaloo rakkoo waan adda addaa jinnata azaab sodaa akkasiin qabu. Tuyaasii waaqaa seetana takka bitaa mirgaan qabu. Walumaa galatti nama taanee ofitti illee sodaa tokko malee dhaloonni kun akka jiraatu. Yoo asitti gufate seetana na gufachiisu doon jennu. Gufuuleetu leela seena jedhee akka of laalu. Qabata akka hin barbaachisu. Waan ofii balleechiif qaama biraa akka itti gaafataman goone ana balleechidee akka irraa fayyuu uumuuf. Jenna tokkaa jennas akka keenyatti haqa sanitti deebi'uudhaaf qananiisatti deebi'uudhaaf of ta'uu akka ta'e. Barsiisuudha jechuudha. Waan namni bittileen fuuldura kaa'isan gara bitaa dabarsu. Waan keessan bira akka dhaabbattan aadaa keessan bira amantii keessan bira heera keessan bira karaa kana malee waan hin jirreef jiruun saba kanaa karaa kana malee waan hin jirreef kana bira akka dhaabbattan isin hidhama homaa isin danda'ini qeerransa ta'a irra bu'a leenca ta'aatti aadaa tulluu tahaa mul'adda hayyuu tahaa dubbadda gataan bula. Waa bayii hedduu keessa dabruudhaan galmi kun bakka irra jiru kana gahe kanarratti illee wanni asiin gahee barnoota ta'uu sila nu kaastanii jirtanii asirraa galmoonni biraati illee maal baratuu danda'u. Gaheen galmaa akkuma laallu hojiin galmi kuni hojjetaa ture amma qaamaan wanni mul'atu ni jira. Ammoo gara fuulduraatti illee waanuma akkanaatu hojjetaa jechuudha. Akkuma asii keessan galmi amantii waaqeffannaa hordoftoota amantii kanaa barnoota kennuufiidha jechuudha. Barnoota kennaa fi barnoota barsiisaa miseensa bal'isaa deema. Barnoota kanarratti hawaasni keenya barnoota isaa uummanni Oromoo amantiin uummata Oromoo yookaan amantii warra Kuush amantii waaqeffannaati. Amantii waaqeffannaa kun immoo barnoota mataa ishiitiin utubamti. Barnoota kanaan namni sirna amantii kana keessa socho'a. Barnoota kanaan namni jiraata. Hawaasni keenya barnoota kanaan akka jiraatu barnoota barsiisuudha. Barnoota barsiisan kana keessatti immoo hawaasni barnoota kana baratee barnoota kanaan akka jiraatu taasisuudha. Gaa barnoonni amantii waaqeffannaa barnoota dhugaati. Barnoota dhugaa kana barnoonni dhugaa kun gaafa namaa kennamu yookaan namni waan kana gaafa baratu dhugaa kana gaafa baru beekumsa argata jechuudha. Beekumsa waan saasan argataa jechuudha. Beekumsa waan saasan gaafa argatu gahuumsaatu jira. Dhugaa bara namni dhugaa gaafa baru jaalala dhugaatu hundaa. Dhugaa gaafa baru namni wal jira yaa'insa wal dhaga'u waliin jiraachuu dhugaatitu hundaa. Fayyaa fi fayyaalummaatu jiraata. Gaafa dhugaa baran hoo gaafa uummanni Oromoo gaafa hawaasaa irraa goru dhugaa kalee ittiin jiraatu san dhabe jechuudha. Dhugaa kalee ittiin jiraatu san dhabe. Gaafa dhugaa kanatti deebi'ee dhugaa kana baratu immoo waan kaleessa qabu san qabaata jechuudha. Jaalala kaleessa qabu, beekumsa kaleessa qabu, wal jira yaa'insa kaleessa qabu, fayyaa kaleessa qabu san. Fayyaa sila dhugaarraa argata san argataa jechuudha. Yoo hawaasni keenya hawaasa ofitti amanamummaan qabnetti tolfama. Gaafa dhugaarraa fagaattu kijibaa deemtaa kijibaa jechuun erguudha. Sun dhibeetti si fida. Gaafa kijibduu wal dhaga'uun, wal hubachuun, wal amanuun jiraatu. Gaafa dhugaa dubbatte wal amantaa, wal jaalattaa, miira dhalootummaa qabu wal hubattaa. Bu'aan sochii amantii waaqeffannaa dhugaa haqa hawaasni keenya kaleessa qabu san deebisee gadhaabuu san keessatti hawaasa keenya hordofaa amantii waaqeffannaa waan kanarraa maqi yookaan uummata Oromoo aadaa fi safuusaa cabsee gatee karaarraa godhe san deebisee jiruu bareedaa, jiruu fayyaa fi fayyaalummaa qabu, jiruu qananii qabu, hawaasa fayyaa qabutu ijaaramaa jechuudha. Gaafa barnoota kanarraa deeme waan ta'eef gaheen galmaa immoo as keessatti shoora olaanaa fi tokkoffaa bakka barnoonni amantii waaqeffannaa kun itti baratamu waan ta'eef akkuma kana dura ture san asirraa ka'ee jabeessee kan hojjetu.